Yaadannoo gootota Oromoo Ebila 15 bara 2023. Yaa gootota Oromoo magaree tolloota addasaa birroo agarii manni gamaa addasaa birroo manni gamanaa. Galma baaneef dagannee maqaa sabattiin dhalluu Oromoo jennee baanee Somaalee taaneen galluu. Amantiidhaan wal murree infaallu maqaa sabaa boolla tokkotti dhumnee hojjanna seenaa jabaa jettanii tokko taatanii dhumtan osoo hin ta'in buburree boolla tokko seentanii nuuf sarartan xurree qaawwaa amantiidhaa oromummaan cuftanii kaayyoo manaa baataniif itti haftan cittanii wal dabarsuu diddanii akka yeroo keenyaa galaanuuf keessanii nuuf taatan fakkeenyaa. Warra hin beeknellee hubachiistan gaafas tokkummaa waan jedhu abaqaaltan gaafas. Warra hin beeknellee hubachiistan gaafas tokkummaa waan jedhu gumaachitan gaafas. Dhiiga keessaniin sochoona seenaa keessan dubbannee leenjii keessaniin lolla xurree keessan qabannee onnee sabaa keessaa jiraattan barayyuu kaleessa sin duune ni jirtan har'ayyuu. Jaallan akka keessanii dhiira filatti loltummaan suuraa kaastanii deemtan isin fakkaatti gootummaan cittanii itti haftan murattanii garaa galatoomaa yaa jaallan galatoomaa yaa jaraa. Gaafa tokkummaan marge guyyaa lubbuuf dhiigaa baga geessan Ebila 15 guyyaa irbuu shinniigaa. Gaafa tokkummaan marge guyyaa lubbuuf dhiigaa baga geessan Ebila 15 guyyaa irbuu shinniigaa. Galatoomaa. Yaadannoo gootota Oromoo Ebila 15 bara 2023. Saadaam Ibraahim. Yaa gootota Oromoo magaree tolloota addasaa birroo agarii manni gamaa addasaa birroo manni gamanaa.